Sababni mirgi namaa kabajamuu dhabamuudha. Sababni heeraan bulmaanni dhabamuudha. Sababni lolli dhaabbatuu diduudha. Eessaa madda impaayerummaa Itoophiyaa madda. Hanga warraaqsa 1974 Itoophiyaan mootummaa imperial Ethiopian state jettee beekamu. Nuti biyya kana jaaree jedhanii Minilik faan Haile Sillaaseen faan maqaa isaan itti baasan. Amma maqaan biyyattii geeddaramee Democratic Republic maal jedhamtus. Democratic Republic yaada kanaa dhiyeessuu biyyi Itoophiyaa jamtu kunuyyuu biyyummaan kunuu kan walii galtee uummataa irratti dhaabbatte ta'uu dursa. Biyyummaan kunuu biyya lolaan dhaabbate. Biyya uummanni kun hundi fedhiidhaan murtii ofiitiin fudhatee keessa jiru miti. Dhukkuba rakkoo kanaa waliin argini amma sirna paarlaamaa dhiifnee pirezidantummaa yoo deemnee informaachuu kunis of sobuudha. Kunis dhugaa miti. Sababni mirgi namaa kabajamuu dhabamuudha. Sababni heeraan bulmaanni dhabamuudha. Sababni lolli dhaabbatuu diduudha. Eessaa madda impaayerummaa Itoophiyaa madda. Hanga warraaqsa 1974 Itoophiyaan mootummaa imperial Ethiopian state jettee beekamu. Nuti biyya kana jaaree jedhanii Minilik faan Haile Sillaaseen faan maqaa isaan itti baasan. Amma maqaan biyyattii geeddaramee Democratic Republic maal jedhamtus, Democratic Republic Federation jedhamtus hin geeddaramne. Maqaadha. Amma akka jarri kun jedhutti parliamentary system dharaa sobaa kanas geeddarree presidential most likely dharaa tokko kanaan bakka buufne. Mirgi namoomaa hin kabajamaa, heeraan bulmaan hin dhufaa, nageenyi hin dhufa kan jedhan kunis of sobuudha. Akka kootti Itoophiyaan haala kanaan dura turettis, haala biyyi amma keessa jirtuttis sirnoota lachuufuu qophii miti. Jechuun koo maal jechuudha? Itoophiyaan sirna parliamentary democracy jedhan kana ka paartiilee wal dorgomanii paartiin barcuma wayyaba paarlaamaa keessatti argate akka biyya bulchu dirqama fudhatee muummicha ministeeraas prime minister of keessaa filee biyya bulchuu jedhamu kunis demokiraasii barbaada. Presidential system ka presidentii uummanni filee presidentii mootummaas jaaree biyya bulchu kunis demokiraasii barbaada. Itoophiyaan yeroo tokkollee demokiraasii dhugaadhaa qabaattee waan hin beekneef akka yaada kootti sirna lachuufu biyyattiin qophii miti. Garni lachuu akka hojjetu heeraan bulmaanni jiraachuu qaba. Itoophiyaan biyya heeraan bultu taatee hin beektu. Namoonni biyya bulchan piraayim ministeerii haa ta'u, pirezidentii ofiin haa jedhu heeraa oli. Yoo dhugumaanii daayaloog kan jedhamu ta'e daayaloogii hunda ammas kan mootummaan namoota jaaree namoota ministeera godhee isin furmaata fidaa jiru don ta'in kan dhimmi biyya sanii isaan laalu hundi jaarmonni siyaasaa hundi namoonni bebbeekamoon biyya sanii hundi ka hunda keessaa ka hunda ammate jaaramee haasayamee kontraata furmaataa irra yoogaan furmaati dhufa malee daayaloog koomishiniin kun eega dhaabbatee waan akka irraa dhagahamne kun furmaata fide jechuun dhagahamu. Amma erga Abiyyi aangoo piraayim ministeera qabate booda yoo laalle koomishiniin meeqatu ijaarame? Baay'ee ijaaramaa oduu waan tokko hojjenne sagaleen isaanis maqaan isaanis bada. Anka ammaa kunis kanarra adda jedheen amanu.